Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi faraarri waaqayyoo siniif baay'atu lafuma jirtanitti mee nama ta'ee silkiin isaa onaa hojjetee itti bilbiluufanii bilbilii firaankii gochuufanii jechuudha. Bas yoo silkiin isaa onaa hojjete. Hello. Fayyaa oltee taklu. Sarabbii fayyaa. Jiraanis nagaa gala sarabbii fayyaa kooti. Fayyaa. Namni ta'e ergaa ta'e sitti naaf ergee ture naaf akkamitti naa bilbiluu didde? Yoomi. Bashaatu nooma ergaa ta'e sitti naaf hin himne? Haran sobini. Gaa omana ta'e. Bashii hojiin erga wala garee qotureera. Ay jechuun eenyutti siif kennu naan jennaan ani takluutti naaf kenniin jedhee. Ay qarshii ta'e ittan siif kennaa bakka inni siif haa fiduu naan jettee turte bar. Bashii erga argee tureera. Nagare yookiin takluu kan biraa jira kaa takluu kan jedhamu biroo namni biraa jira. Takluu giinci yoo ta'e anuma gaa jechuun amma xiqqoo nagarre turre waan ta'eef. Biiroo ishiin jirtu moo? Jechuun as jira baay'ina hojii immoo isaan jira garuu ani xiqqoo hojiidhaaf gara galiin ture. Jechuun ani immoo takluudhuma giinci nama naasatti naaf kennin jedheeni. Ay ani immoo jechuun indoo ayyaana waggaatiif sii qaqqabaa 50,000 siif kennaa naan jette jechuun akkasumatti akkuma qaaman dhufee video hojjetee sapiraayizii si godhuun barbaade 50,000 siif kenneerraa naan jette. Tole. Yaa jara keenya piraankiin godha jedhee jechuudha mucaa biyya kootiiti takluun jechuudha. Bashee bira hojjeta Bashaatu Tola Maaram bira hojjeta hin beektu amma kaashitti bilbiluu deemee ishiin naqaan isite malee jechuudha hin beeku jettee jechuudha. Dur an hojjenne ji'a tokko ji'a lamaan dura irratti hojjenna jedhee silkii bashee marraan fudhadhee sarara ansaayi garuu kaa amma kaa irraanfatteetti ta'ashiinis carraa kanaan hin hojjenna irratti jenneeni turre waliin mari'annee turre jechuudha Bashaatu faan. Amma deebisee bilbilee fi maal siin jettee reen jedhaani qoy. Maal siin jettee raataa keekoo jedhaani qoy. Yaa Rabbi tokkicha. Anu ko nan tarbatabbate qoy nan bilbilaa fi gaafanni jedhu. Qoy nan bilbilaa fi gaafanni jedhu iyyuu jechuudha. Yaa mucaa biyya koo. Yaa ilma obbo Fiqaadu. Kasom. Hello Taku. Hello. Bilbil tayfi? Yaali sorry garuu bilbilli na hojjetu dide na ba'u dide. Amma ayibasiidha. Maal jechuun qarshiin ko ayyaana fansii erga ayyaanan itti si ooshanaan jetteetu ture yaa waariifachiisaa ta'uu baannaanis.
Adaanech yoo jetteen sittemti ishiinuu Adaanech wayinaadha eebba. Tole ishii bakka basheen yoo tole baasee ijoollee biroo jiran sibiilee. Jechuun dura dursitee ishiin sitti himnee turte? Akkuma isin jetti kan dura torban lama akkasitti wal nagarreeyyuudha. Bilbilumaan akkasitti odeessa turre amma gaafa ayyaanaa odeessee turre. Eeshi. Garuu akkanaa kaasneen beekuudha. Yookiin isuma biiroo mucaa jiru satti kenniteen na fakkaatu yookiin egaa. Takluu isa biiroo jirutti isa gaazexeessaa isa waan reediyoo manaajimentii immoo. Takluu isa dimite an jirtanis hin biiroo. Takluu lama. Takluu Gincii fi. Takluu isa magaala jechuudha. Takluu isa laalee. Eeyyoo. Akkasii isa jira. Isuma bilbileeni. Bakka waan ofeefu pirankii si godhadhee dhiise walii gadi nama pirankii si godhadhee. Pirankii. Naan gallee barummaa. Pirankii si godhadhe bakka anumaaf bashee toliin mari'atee ture ji'a sadiin dura. Akkasii. Ji'a sadiin dura mari'anne garuu natoo dhuma jidduutti jedhu. Jidduutti TikTok irratti si dibbiseen of barsiisee narratti baraa laata jedheen dhiise. Okay. Yaa mucaa biyya kootitti si keessa. Fayyaa keetii. Galata Rabbii fayyaami. Jira galata Rabbii. Yeroo darbe viidiyoo siin hojii hojjetanii eeyyee. Akkasii argee. Eeyyoo kanaaf amma afaan Oromoo irratti eebbaaf beekoo yuutuubiin qaba inni sun afaan Amaariffaati. Okay. Daawwattoota koo nagaa dubbisi ka maali mucaa biyya kootiin pirankii godhadhe ijoollee ollaa kootii jechuudha mucaa maatii ollaa mana barumsaa tokkotti baranne jechuudha. Naa dubbisi ka. Ani viidiyoo irraa argeen ba. Bakka bakka nam beekamu beeku ture. Eeshi. Achuma booda maqaa sinatti himanii. Eeshi. Ay mucaa giincitti ollaadha mucaa kubbayyaa safariiti. Yoo kanaafiyyuu jechuudha mucaadhuma koon pirankii godhadhee yaa bilbila bashee irraan fudhadhee tuwwanaatti naa hirmaatteetti nagaa uummata koo nagaa naa gaafadhu kame. Waraabaan jira sirriitti. Eebbaaf beekoo. Baarre miiliyoona odoon siin jedhe na namantu kaa. Miiliyoona odoon siin jedhe na namantu 50 immoo bashaatuun akkanaa kennitu waan amantuuf amante bare. Maa YouTube irraa badde garuu ati? Nan jira. Hojii dhumatu. Eesha. Kanaaf. Aishi kaya daawwattoota keenya Takluu Tuubii jedhama. Afaan inni garuu 39 galeera. Ani 8 irran jira. Maatii godhadhaa hon jedhe garuu warri hin beekne hin bartu ishee mucaa baay'ee qoosudha mucaa baay'ee taphatudha. Ani hin jenne jedha yoo hin beektan ta'e. Waan ta'e jedhee kale akkas jedhame jedha TikTok fi YouTube irra. Guddaa sanaa galatoomii yaa'u gatii piraankinaa taateefis gatii silkii kaafteefis kabajame. Si argadheera. Taada Takluu lama akka jiru beekaa yaa mucaa giincii gaafan jedhu naamanta jedhee naamanteetta garuu dhibbaan dhibbatti. Akkasii haadeera garuu beeku jechuun akka yeroo taate. Taada wallolee malee naan biraa kuftu kaa. Yisumantiin jedhama waan lolteef isumaa jedhee. Akka maluu ta'e. Taada lolu malee akkamitti piraankinaa taatare yaa obboleessa ko. Jadi makan apa? Kalau tu mi gudda sa nagaan apa tu cah? Daawwattoota keenya ka gaazexeessitoota si pirankii gochuu qabneerra
nama raree takkaan lafa labsiisa jedhee takka taabilbilus jedheen ture garuu nama raree jennaananii dafeetoo itti mee tasaaka'eera garuu piraankiin koo tasaaka'eera ta'e like share naaf godha bashaatutu kan akka bashaatu wajjin mari'anni goone like naa godha share naaf godha guddaa isaa naaf galatoomaa bye bye bye